ايوه تو زينب يا اخي كرتالي ابوي كرتالي تيقني متاو أبتنا راجل درودي أبتي ساري فما قولي بهذه بيتي سافري كمان دجاج دامت تهسوتا شنو اسوت الله شيء إيش كيسه كوي أهونون من داس إني جامد اي شيء ده واني دادو وين سر يرتو في نما يتدادن تجربتي لقى كان لقيتي دفع في تدامه جيتو سندري مي سر لقيني أتو أنسى لسه نموت لا الله dhugaa rabbi dubbachuu fi har'aan tana onnee ijoollee onnee dubartoota shamarran haadhotii kenna abbootii kenna obboleeyyan kiyya kaddirra kiyya fakkaatan onnee cabsee jira jechuudha. Akka onnee sin cabse hedduu si beeka jechuudha. Garuu immoo ilmi namaa kan dogongorre hin jiru. Dogongoree jira. Akkaataan itti dogongorelleen walumaan ilaalla. Asumaan dhiifama guddaa isin gaafadha. كمال يندي وليو ادي خمس بات Adda kamera. بني مبارك انا دجازي Dani onen bubulle. بني دجازي يا دخلوا خصين ابدي Assalamu alaikum. سين سين يخونوا من يقرا Assalamu alaikum. أبتي ايوه تو زينب يا اخي كرتالي ابوي كرتالي تيقني متاو تمام يسفلكم دي شيء بلا ولا نه ارى زينب تي اندي لا بدنا متو اور رادر غايب زينب أبتنا راجل هانغدي فم زي غورو رولينج كنا كناتي هازي غورو او ساري فم غوري بهذه بيتي سافري كمان دجاج دامت تهسوتا شنو اسوت الله شيء إيش كيسه كوي أهونون من داس إني جامد اي شيء ده أنا راجل بدي بلّي أبتنا سوتي راجل بدي فمن أفضل. أب كلام تمنا راجل ما كلا سيجي سيقول راجل ابو دي فم غوري بها عبدي عبدي هني جبر أنا بربلا إلى مسبرني Akka fayyadatti waan ni jedhu. أنسى لبسه Khalaas. أنسى لبسه خلاص دي فم. إبسام خلاص دي فم. أنسى لبسه هنا نموت. لا الله الشبك أنسى خلاص دي فم. يلا عبدي خلاص خلاص دي فم. خلاص الشبك أنسى يفهم من عبود. إيش قربي يا لوشي ها؟ إيش قربي يا بدي هلوشي بلّي سهون أنا دكتور. سوجد أبتي إيش قربي يا هلوشي تنس إيش قربي يا هلو إيش أنسى لبسه قربي يا هلو أنسى لبسه قربي يا هلوشي Tamam. Dhiifama naaf godhe. إيش إيش خلاص هاي خلاص إيش بيا Badii balleessuu kiyyaaf ani har'aan tana wanta hin dhufeef jechuudha. Osoo akka nama biraa taate wannatti lakkaa'u jechuudha. Garuu immoo dogongora qabuuf dhufee dubartii fakkeenyaaf manarratti wanna ta'uun suni gocheen taale keessa seenee hedduu illee kiyya na cabsee osumaa loluu osumaa wanna godhu isaa dhiiraa sanirra kan kee kan dhufee asitti ijoollerratti wanna jedhe kanatu xiqqoo onnee kiyya cabsee ammallee onnee namallee rifachiise jechuudha. تمام أيوة Kanaaf dhiifama naaf godhaati wanna jedhe. هنا سوي قطع يلا خلاص وين قلت بالي خلاص Yaalaa tamam dhiifama naaf godhi. تمام Akkasitti يا أنا سيشي بك يفهم نعبد. هاي خلاص badii hedduu balleessee غودا فودي فما dhiifama naaf godhi. تمام هاي دي فما قطع من تاي خلاص Asumaan dachaas illee galatoomii hedduus galateeffadha. تاي 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 تديا دي من اكتا مبرا خلاص كاميرا ددبدني سنتنو ددبد ما شاء الله بقى ربي سن راجاله تو ربي هرا بولا سن ما نكون ميرا دغاغا تغرتي متي ربي عمرو تي سن غوس على ريسو اكنو خبجن ربي سنا خبج بو غوتو خيسنو يتي Galatoomaa. غلطوما والله انك خيسنو اسمانو دو غلطوما انت خيسنو غلطوما انت خيسنو غلطوما مبارك مبارك راي كلام اه تي خلاص هو قطع تيجي ما اكن ربي سنا خبج انت خيسنو زين ما والله ربي زاوي انت خيسنو خلاص قطع يا خلاص خلاص ادنا امبر غاسي نغو جو امر باجي سبيا خات ما زين غدا هذه ها قطع ايه سلافو ابشرا ها يفهم بابا اخي تمام دي سي wanni takkalleenu gartee miti wanni takkalleenu namni balleessan hin jiru ka rabbiin illee namni lolle xiyyaa miti jee kan lolleen haraaramne illee xiyyaa miti jee haraaramuu gartee miti rabbiin keenya illee nurraa fedha waan ta'eef garuu immoo kan haraaramnu dhugaa irratti waan ta'eef akkuma waa hundi siimeetiin jira quba qabda anamma hunda keessanuu itti galatoomaa wallaahi قطع galatoomaa من يا سوي abdi galatoomaa booti jama yaala galatoomaa
Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbi isna amil kaysun ta kaysunu. Amin. Ya da murada kaysal rabbi na maagudti. Laali Tikala guddatu. Guddan kenya mata na gulu. Amin. Kasi garte miti boyo man magayn sankara ka. Ha? Mana jalala kan baraka garte miti. Kharis kira rabbi agorbo. Amin. Rizki no gudak ka dansira gudin bo. Garte ru kubta kanya sar binu abayizo. Tikka no kaisa ka baraka rabbi no akawdi. Amin. Hunda kanya mata bulchubo. Akkasin sininja. du'aan duratti Doa ko ne tume galla khadu bidanya inshallah rabbi abare juda kalle wasayta. Zainab dachas beita kana durallee reefu dhufee mano deemee bira kaameraa duratti waa hedduu asumee beekta. Abdiin gaafa durallee osoo waa tokko hubatin calliseetuma jechumaan jedhe sanii fi sin shakkee jechaan jedhe sanii osoo nan gaafatin achi calliseetuma kana hin taane deeme. Namni badii san balleessee egaa badiin sun na sheenessitee ka jedhee as deebi'u taate wanni goonu hin jiru. Wanta kanneen jirtu dhugaadha. Haa ta'u garuu immoo yoo immoo dhiifamni kijiba dhiifama booda deebanii dhoqqeetti deebanii nama xiiqii nama keessa nama nagan ta'u ta'e kun ona dura jira. Suni dhiifama jedhamtu beeki. Dachas. Haa ta'u garuu ani dhugaatii Rabbaa baasu akkan dhageetti akka viidiyoo argetti illee Bishaanillee kaashagii mala dhuguunis ni mite. akka waan dhaaduun wayii isarra jirtuuti nama itti dhaadatu jiratti hin dhagaye kan dhageetti. Jafaa fitadhaame. Jechuun sin jedhee mi'a isarra dhageenya haa ta'u ani garuu gama kiyyaan dhiifama sii gochuun duratti dhugaa jettu lafa naa kaa'e dhugaa sana dhaabadheeti dhiifama sii godhaa jedha ati dachaas dhagee. Dubbuta akkame ibsaa keenya naa dubbata. Si'abaa illee bu'ee dhiifama dubbii teessana silachuutu afaanii qabdannaa fakkaatti dhiifama naa godhaadha. Sinirrallee beekoo osoo hin ta'in anis akkuma obboleessa keessan xiqqaa tokkotti waan takka tamiin dubbadduun qabame. Dhalwoonni na buqqee. Mee guutaa akka dhageeffatu. miti. Annaa gala. Waa hundaa'u. Akkasii gaafa san. Dhugaan siin jaa. Irran deebii meenaas siin jaati. Akka hedduu ture akka hedduu dabareesi. Dachas. Wanti isin jechuu barbaade. Hayyii carraa seeqan nuuf fadhumeetti jettiin deebadane. Tamam. Laa jechuun dubbii hin guutin jechuu barbaade. Maali beektaa? Irra dibaan Booddee nama dhibaa. booddee nama dhibaa itti Oromoo. Dachaas tana gisee hunda jaa. Waa silaan dubbii xiqqaa isaan dhabanii. Har'aan tana araaramaaf jecha wanti ani kijibee araara gaafadhu tokko hin jiru. Akiiti. Maali beektaa dhugaa san ana inni illee narraa hubatee ani illee narraa hubadhee dhugaa san irratti araarama isaanii amman tana akkamitti borullee of duraaf irraa baradha jechuudha. Inni illee immoo of duraaf irraa baradha jechuudha. Ilmi namaa kan dogongoreen jechuudha. Dogongoree jira. Dogongora san immoo akkamitti akka dogongoree akkamitti akka seenee ifa isaaf lafa kaa'a. Asumaan immoo namoota hedduu addunyaa kanarratti rifachiisee kasanii kan uummata kiyya bal'aa itti deebi'a. Maali jechuudha? Ani dhugaa rabbii dubbachuu fi har'aan tana onnee ijoollee onnee dubartoota shamarran haadhotii kenna abbootii kenna obboleeyyan kiyya kaddirra kiyya fakkaatan onnee cabsee jira jechuudha. Akka onnee isin cabse hedduu si beeka jechuudha. Garuu immoo ilmi namaa kan dogongoree hin jiru. Dogongoree jira. Akkaataan itti dogongorellee walumaan ilaalla. Asumaan dhiifama guddaa isin gaafadha irra deebi'ee jira. Osoo oggutak yeroo takka wacarraa naa kan naa kan laan jaalli dubbachuu ayyoon sana dhukkubaa beekadha. Ammaan laal irra dibaa booddee nama dibaan gartee miti kun waan sila gartee na biraan dhabamu dheengadda ibsaa asitti waan waadaa seeneef hin qaban. Ni yaadatte geeti jaada. Guyyaan asii keessi biraa kutee
abdiillee waan san akka ani waan lolaaf gara isaa deemuun jirutti fudhatee ture ana ammoo lolaafi miti ibsaalleen gartee waan dhaqee dachaas abdii hojii wallolu see dhugaa dubbachuudhaaf ana ammoo yeroo ammaa kana keessatti nama kamiinuu taanaan walloluu hin barbaadu yoo taates lola sammuu abbaa fedhe wajjin ni lola garuu san saniifin akkasitti jechuudha asuma akkaan gartee miti ibsaa wajjin illee ibsaallee eegisboota illee naan lolee ture akkamitti deemta kan naan jiru ta'e jechuudha sanirraa caljeetiin mana abdiiraanis eftoominaa hin dhaqee jechuudha wannummaan feetu sun haa dhuftu dirqama gartee dhugaa san barbaadee mana abdii sanitti taatus dhaqee dhugaa san egaa dhuguma sanitti qalbii qulqulluudhaan waan badees waan tolees tabaddeellee talendeenyu tolchinee tan tolleellee gartee miti waan hundaa arrabuma kanaaf balleessaa itti dhufna kutaa kan baala dhageeffadhume saniif hundaa gartee miti akka dabarte amma immoo garaa qulqulluudhaan tokko taanee dhiifama gartee irra dibaasan osoo hin ta'in kanuma onnee qulqulluu san akka walii goonuuf hin gartee miti guyyaa lama guutuu dhimma kana irratti itti oolle arraa miti guyyaa inni abdii bira dhaqe daawwattoota keenya agartanii jirtan jechuudha. Saniif kunoo akkumaan isin jee waadaa isin gale abdiinis nagalaan dinne maritti dhaqee ibsaallee eegas booda gartee kaameraallee cufee gaan abdii mana isaatti dhaqee mareechise boodatti ibsaa birallee dhufee waa hunda wajjin haasoo hin ture. Zeenab ammoo yeroo sanillee hedduu aara guddaa keessa jirti ni beektan. Zeenab hedduu takka aartee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka wanni hangammaa isti mul'achaa jiru ni jira. Isinillee akkasumatti akka gartee abdiin isin aarsu jiru ni beeka. Walaakin ammoo namni balleessin hin jiru. Rabbiinuu badii nuti meeqa balleessin dhiifama nu godha. Akkamitti gartee nuti badii xiqqoo tana irra walii kutu dadhabna hanga beetee yoo taate kenneeti dhiifama godhuu keessatti galatoo maa bu'aa sun hin dubbatu. Maalifi anarraa dubbii baasame. Baasa iyyee baafadhu. Tamam dubbiin immoo arraan tan irra dibee borummoo wanna ta'uun annaa fi wanni taatu. Dhugaa san himee hadhooftos dhugaa san natti himtanii badii asitti balleessite jettanii natti murtanii anam badii ofitti muree dhufee miti. Akkasitti beekya nam tokko badiin kiyyatu irra jira. Kanaaf wanti addi isin naa hubattan ani dhibbaan dhibbatti jechuudha araara sobaati miti jechuudha. Ani wanti gara araaraa kanatti dhufe jechuudha jaaladhee osoo hin taane dirqameeti jechuudha. Maaltu na dirqe ogaa inni jalqaba of duuba deebi'ee si yaadachiisa jechuudha. Akkaataan waan kanatti seenillee dhimma biraa osoo hin taane Zeenabaa kun yoo qabaate bunaa akka jiran Zeenabaa dhimma ibsaati jechuudha. bunan duwin argu yaa Ibsaan hedduu inni miidhamee jennaan anaaf dachaas akkuma beektan asin dura hunoo kaamilaa tuubillee jirti. Kana itti seene jechuudha. Achirraa ka'ee immoo maaltu akka dhufe maaltu akka mudatee badiin kiyyoo maal balleessee ogaa jennu akkuma waliin beeknu san jechuudha. Ani jalqabatti jechuudha badii kiyyoo wanti ogaa ka irraa kakaa'u taate dura garaa qulqullummaan deemaa dhufe jechuudha. Kan waan tokko na keessa hin jirre jechuudha. bunaa fi nagaan dhabinaa Waa hunda nyaatan malee waa hunda nyaatan. akkasuma dhiisisan ta dabarte ta guddoo taaftera ta gartee taafte xiqqoodha ta dhuftu guddoodha jenna saniif Dhugaan tiyya ani dhugaa tanti argeen jira wanni viidiyoo ati waraabdee gadhiiste argeen jira waan ta'eef. Badii balleessee dhugaadha. Abbaan fedhe fakkeenyaaf kaadus warroonni badii wajjin balleessine ebaluu osoo hin jenne kaadanii jedhanii kaadonis ani immoo jechuudha. Badii balleessetti namni na rarraasu hin jiru namni na ajjeesu hin jiru yoo taate kafaliidha malee irra deemee caccabee jira meeshaan jechuudha. Meeshaa san guutuu waan fedhe haa ta'u yoo kadhabu taate yoo kana akka hanga dandeessu ni kafaltaati sila hanga dandeessu kafali rakkoon jirtu waan qabdu ni kafalaate gara dubbiidha. Kanaaf meeshaa immoo meeshaa caccabee guutuu isaa ni kafalaa. Kana dhugaan fedha waan ta'eef dhugaan nama qubsa malee dhugaatiin nama qubsitu gaamboo dhugaa beena dhugeen quufu dhugaatu nama quubsa. Eeyyuwaa kilmaa dubbiiti. Anamoon isin jechaa jiru meeshaa naa kaffalii badii balleessitanii jirtu kalaas balleessitan. Sanna hanganuma fudhachuun keetu balleessinee waan kana nuuf balleessitee fudhachuu keetiif galatoomi balleessaa keessa hanganuma tanuma tana barbaannu dhuguma tana siifin sin gargaaraanis. anis sin gargaara. Ani waan badii amma badii balleessan sana eega dhugumaan barbaada waan ta'eef rabbi si haa dhiisu. tokkoffaa ani maali wanti onne kee irratti na gaddisiise irra guddina Zeynabaadha. Gocha hin taane dalaga jechuudha. Obboleettii qaba
obboleessa qaba. Ufillee ilma dhalchullee baadhu fakkeenyaaf dhalchuuf tase gara fuulduraatti. Kuni fakkaata qaba. Maaliif daa'ima hedduu akkasitti isaan to'annee keenya cabse hedduu isaa jechuudha. Kanaaf rabbillee namnillee rabbi naaf haa dhiisu jedha. Ilmi namaa kan dogongorre hin jiru. Asumaani maal beektan silaa ani akka kootitti jechuudha. Jaarsotii yaasee goone jedha. Garuu immoo jaarsotii isaan dachaase jechuudha. Hedduu haa galatoomu. Inni dhibbaan dhibbatti beekee jechuudha. Akkaataan inni achi bahee fi akkaataan garuu immoo waliif galuu dadhabne jechuudha. Se'aadha waliif galuu dadhabne inni immoo wanti ati namallee waan jettu tokko hin jiru aanaatu fiixa jennaan amma laali wannan dubbadhu ammas keessatti immoo ammallee waan tokko isin jedhu waan garaa qabdu waan garatti booda nutti wanna jettu nambafatiin jechuudha. Garatti nambafatiin waan takka illee garatti nambafatiin fedhani. Uffadha. ta'e wannan isin jechaa jiru ta'es deemtare Laan jechuun garuu na gootee harkaanaan gadi dhufaadhe. wannan isin kootu gaa dubbiin Laa dhufee hono koye harkaan gadi dhufaadhe fayya. haalli waan isin jedhu jechaas illee dhagee Ayye. ani laal ni beeytan Hin beekaa waan ta'u. illee ni beeytanii Akiiti. ani kana miidhaa jiru miskiinummaa kiyya na miidhaa jiru Akeeti. har'a riifuu kanamaa godhee buru namni deebi'uun kuni Si baratamee jira waan ta'eef. naaf baratamee jira waan ta'eef Arraan booda garuu hin baratamu. Kanaan booda dhiifama gartee miti. Arraan booda dhiifamni hin jiru dhiitama malee. Kanaa boodatti. Namni kanaan booda har'a dhiifama kana waadaa kana cabsee gabbee boru waan isaatti deebi'ee harkaan na bira doolessu osoo jaanii dhiifamni hin jiru. Kana booda sun dhiitama. anamma na dhukkuba jira yaa jirana Akkasi. na dhukkuba jira waan ta'eef haasallee hedduu hin danda'u Khalaas. Sirraa gabaabsine babaaxii. Dhiisii fincinqiniiti khalaas. Uumaa nagaan nu jiraadha. Itti deebiin ammas.